nufta. Sagalee nufta. Seenaa. Akan namni ya seenaa mee seenaa. Seenaa gammachiisa kaasii rabbii seenaa warri gajetanii uumaa miti kundu ayin godha akkuma dandeettanii sheer godhaatiin argitanii sagalee kan utaatan barbaanna waa hedduu rakkoon nuti qabnu gama dhukkubbii irraallee yookaan namoota tokko darbeetiin dhukkubni qaamaallee ni jira kan gogaa irraan nama yayyaa'u kanas walumaa galatti mana yaalaanis namni argatu hin jiru dhukkuba garayaa isaatis ni jira dhukkuboota garaagaraatiin as keessa saaxilamuu jirra dawaadha jennee dawaan hin argamu mana yaalaatti yoo jenne namni mana yaalaa nu geessu hin jiru lammii teenya jirma qabnaati sagalee akka nu taatan barbaanna mee sheer godhaa namni hedduu hin jiru laan gammaatitti nama muraasa qofa sheer godhaa akkana lammii tiyya. Seenaa mee. Yaa jiru biyya ormaa. Yaa jiru biyya ormaa lafa guddaa nama ormaa seetaa. Seenaa mee haalatti jiru nagartanii oo waan darramne keessatti rafuu hirribni hin jiru taa'uu hin dandeenyu taa'uu hin dandeenyu akka argatu jirra diriifa mee sagalee nuuf taa'ame tika baltanii sheer godhame. Dhibee adda addaati saaxilamnee hedduu takka miidhamu jirraa jechuudha. Qaamni keenya dhibee irraa ka'ee deemee akkanatti argitanii arganii. Kunoo argitanii kan akkana ta'ee jira jechuudha qaamni keenya. Kanaafuu jechuudha qaamni keenya argitanii irraa ka'ee deemeeti. Sagalee nuftaa. Seenaa. Akan namni ya seenaa mee seenaa gammachiisa kaasii rabbii seenaa warri gajetanii uumaa miti kundu ayin godha akkuma dandeettanii sheer godhaatiin argitanii sagalee kan utaatan barbaanna waa hedduu rakkoon nuti qabnu gama dhukkubbii irraallee yookaan namoota tokko darbeetiin dhukkubni qaamaallee ni jira kan gogaa irraan nama yayyaa'u kanas walumaa galatti mana yaalaanis namni argatu hin jiru dhukkuba garayaa isaatis ni jira dhukkuboota garaagaraatiin as keessa saaxilamuu jirra dawaadha jennee dawaan hin argamu mana yaalaatti yoo jenne namni mana yaalaa nu geessu hin jiru lammii teenya jirma qabnaati sagalee akka nu taatan barbaanna mee sheer godhaa namni hedduu hin jiru laan gammaatitti nama muraasa qofa sheer godhaa akkana lammii tiyya. Seenaa mee. Yaa jiru biyya ormaa. Yaa jiru biyya ormaa lafa guddaa nama ormaa seetaa. Seenaa mee haalatti jiru nagartanii oo waan darramne keessatti rafuu hirribni hin jiru taa'uu hin dandeenyu taa'uu hin dandeenyu akka argatu jirra diriifa mee sagalee nuuf taa'ame tika baltanii sheer godhame. Dhibee adda addaati saaxilamnee hedduu takka miidhamu jirraa jechuudha. Qaamni keenya dhibee irraa ka'ee deemee akkanatti argitanii arganii. Kunoo argitanii kan akkana ta'ee jira jechuudha qaamni keenya. Kanaafuu jechuudha qaamni keenya argitanii irraa ka'ee deemeeti. Akkanatti jijjiiramee jira jechuun isin garsiisa. Akkanatti jijjiiramee jira jechuudha qaamni keenya argitanii irraa isin ka'e. Lammi birmata akka nu birmattan hedduu takka miidhama guddaa irra jira jechuudha.
biraa jechuudha kun mana hidhaa keessatti nama dhibbaa afurii fi kudhanii fi kan akka waliin dhugamanii yeroo dhukkubni koronaadhaa addunyaa keessaa jiru kanatti waliin dhugamuun kun dhukkuba koronaa kanaaf nu saaxiluudha malee nyaata waan ta'etti fakkaatu maaloo nu gurmaddaa isin jala malee keenya lammiin teenya gurmaddaa. namni liibii keenya kana ilaalaa jirtanillee sheer nu godhaa waliin gola hunda gola dhimmi ilaallatu hunda biraan nuuf gahaa isin jala ijoollee teenya kakkaanii wal seenaa mee seenaa fi sheer nu godhaa seenaa sheer nu godhaa sheer liif godhaa kayaa saayibooti Abbootiin siyaasinaa sun namni liibii keenya kana ilaalaa jirtanillee sheer nu godhaa waliin gola hunda gola dhimmi ilaallatu hunda biraan nuuf gahaa isin jala ijoollee teenya kakkaanii wal seenaa mee seenaa fi sheer nu godhaa sheer liif godhaa kayaa